Kabajamtoota jaalatamtoota keenya mata dureen keenya kanaa qabeenya dagatame jedha. Qabeenyi dagatame kun maal inni jechuun oolma? Qabeenyi dagatame kun ilma namaa jechuudha. Qabeenyi bakka malatti kufee fi dagatamee dhala namaati. You are a human being, not a human being doing. Ifama. Qabeenya guddaan addunyaa kanaa dhala namaati. Dhalli namaa garuu qabeenya addunyaa ta'ee osoo jiruu addunyaa qabeenya qabdu barbaadutti yeroo fi bara isaa fixa. Dhalli namaa malee addunyaan duwwaadha. Addunyaan hiikaa kan argatte dhala namaati waliin irra jiruuf malee albuuda gatii guddaa baasuu waan of keessaa qabduuf miti. Dhalli namaa malee addunyaan balballi ishee cufaadha. Biyyi dhaloota isheetii hin fayyadamne biyyummaa ishee ta'ee hafa. Osoo dhaloonni ishee hin kabajaan isheen argattu hin jiru biyya takka jechuudha. Dhaloonni baay'een biyya isaanii kan jibbaniif dhaloonni sun akka of baran sirritti irratti hin hojjetamne jechuudha. Fixaan bahiinsi biyya tokkoo dhaloota ishee of barsiifte akkasumas kaayyoo fi ittiif gaafatamummaa irraa eegamu yoo hubachiiftedha. Biyyi dhaloota ofii hin beekne guuttee dhaloonni ba'aa malee bu'aa ta'an osoo hin qabatin hafti jechuudha. Biyya akkasii tan jechuudha. Seenaa keessatti albuuda dhala namaa barbaadee argate hin beeku. Garuu dhalli namaa albuuda barbaadee argataas jira. Ofii kee of beekuu fi barbaaddee of argachuun kennu qabeenya addunyaan guddaa tokkotu argame jechuudha. Of beekuun albuuda biyya tokko qabdu ni caala. Biyyi dhaloota ishee akka of beeknan goote albuuda malee addunyaa ajaa'ibsiifte jirti. Isheenis biyya Jaappaan. Albuuda guddaan addunyaa bareechee fi addunyaa tarkaanfachiise dhala namaati. Biyyi argannoo namaatiin uummata miliyoona 300 ol ta'an qabaachuun miliyoonota mana jireenyaa taatee kanaaf ragaadha. Biyyi kunis biyya Ameerikaati. Qabeenya addunyaa qabdu anaafisii jechuudha. Namni lakkoofsa guutuuf dhalate hin jiru. Lakkoofsa guutuuf ta'ee dhalate malee. Addunyaa irratti ba'aa ta'uu namni dhalate hin jiru. Ba'aa addunyaa irra kaasuuf dhalate malee. Kanaafuu hir'innis guddinnis karuma keenya addunyaatti dhufee jechuudha. Addunyaa kana irratti nama barbaachisaa fi kaayyoo dhalate taatee argamuuf wantoota armaan gadii kana godhuu qabda. Kana yaada gaaraa fuula duraatti tarkaanfachiifna. Goonguma hin ariifatin, goonguma hin dhiphatin, goonguma abdii hin kutatin, goonguma wanta xiqqoon qabattee karatti hin dhaabbatin. Ati of dangeessite teessee taanaan eenyutu daangaa si ceesisa? Hin jiru namni si ceesisu ofii kee malee. Dammaqi waan haaraa siin dalagamtu jiraami. Wanti haaraan siin dalagamu immoo gatii si kafalchiisu of keessaa qaba. Jechuudha. Maaliif beektan? Beektoonni yeroo baay'ee akkas jedhu. Wanti haarawaa hojjechuun mataan ishee iyyuu gufuudha jedhu. Wanta haarawaa gumaachuuf kan dhaladde uumama waan haaraa dalaguudhaaf jettee of amansiiftee gaafa hojii jalqabduu irraa eegalanii rakkinni ati hin karoorsine si qunnamuu ni jira. Garuu amma iyyuu garummaaf fuulduraatti dhiibi. Qabeenyi biyya lafaa dagattu dhala namaa yoo ta'e illee ati goonguma qabeenya dagatame taatee hin hafin.
dhaamsa kana naaf himaa.